Jirra jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa keenyaa kun tuutoriaalii citizenship kutaa 10ffaa irratti afaan saba bal'aa afaan saba guddaatiin isiniif laatamaa jirudha. Erga kanan jenneen booda har'a kan waliin ilaallu lama tuqaa takka lamarra geenyee jirra. Lama tuqaa lama takka implication of digital technology on citizens social life. Kana jechuun yeroo dabre keessatti maal laallee turre? Citizenship yeroo dabre keessatti wanni laallee turre lama tuqaa takka mata duree jettu jalatti dhiibbaa digital teknooloojiin yookiin teknooloojiin digitaalaa miira immooshinii irratti qabu maali kan jedhu laallee turre. Miira lammiilee irratti maal qaba kan inni qabu sichi keessa laallee jira. Sense of emotion jenneen turre jechuudha. Sanirra kan as keessatti ilaallu immoo citizens social life jechuudha. Dhiibbaa jireenya hawaasaa lammiilee irratti digital teknooloojiin yookiin teknooloojiin digitaalaa qabu maal fa'aadha jenneeti kan waliin ilaallu ta'a hangasitti nu hordofaa. The effect on social life in this context refers to the effect of digital technology has on the economy. Egaa akkuma beekamu dhiibbaan yookiin effektiin jireenya hawaasummaa irratti jireenya hawaasa lammiilee irratti dhiibbaa digital teknooloojiin qabu this context yookiin haaluma kanaan yoo kan ilaallu taate teknooloojiin digitaalaa kun dhiibbaa ikoonoomii irra qaba jechuudha. Dinagdee irratti diimoogiraafii jechuun baay'achuu uummataa jechuudha. Baay'achuu uummataa irrattis dhiibbaa qaba. Employment hojii irratti, education barumsa, social interaction walitti dhufeenya hawaasaa, social networking irrattis ni qaba. Social welfare jechuun wal gargaarsa jechuudha. Wal gargaaruu jechuudha. Wal gargaarsa hawaasaa irratti illee dhiibbaa qaba jechuudha. Kan laallaa jiru kanarraa hin fanne social life irratti yookiin dhiibbaa jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa akkam qaba kan jiru ilaalaa jira. Akkasumas health fayyaa irratti dhiibbaa inni qabu, culture aadaa, other condition of individuals haalawwan biroo kan dhuunfaa kan individual ta'an condition jechuun haalawwan biroo kan dhuunfaallee families yookiin maatii fi communities hawaasa irratti dhiibbaa akkam inni qaba kan jiru ilaallee jechuudha. Social effect of digital technology on citizens can be seen from positive and negative perspective. Perspective jechuun maal jechuudha? Ilaalcha jechuudha. Ilaalcha akkamitti waan takka ilaalta? Ilaalcha yookiin perspektiivii gama gaariis ni qaba jechuudha. Hawaasa irratti digital teknooloojiin hawaasa irratti gaariis ni qaba akkasumas ilaalcha negatiiviis ni qaba jechuudha. Perspektiivii pozitiivii fi negatiiviis qaba jechuudha. Gaarii fi hamaas qaba. Let us start from the positive effect. Dhiibbaa gaarii inni qaburraa haa jalqabnu mee daawwattoota keenya nu hordofaa. Egaa akkuma beekamu positive implication jechuun I told you before that amma dura dubbadheera. Implication jechuun dhiibbaa jechuudha. Dhiibbaan pozitiiviin inni digital teknooloojiin kun yookiin teknooloojiin digitaalaa kun on citizens social life don't forget qabachuu qabda. Social life irratti yookiin hawaasa jireenyaa irratti waliin jireenya hawaasa irratti dhiibbaa akkam qaba dhiibbaa gaarii kam qaba kan jiru ilaallaa as keessatti. Tokkoffaa irratti akkuma fakkii kana irratti agartan advancing education barumsa ni tarkaanfachiisa. Social connection increased yookiin wal quunnamtii hawaasaa ni dabala. Speed communication, transportation geejjiba, health care kunuunsa fayyaa keessattii fi economic growth yookiin guddina dinagdee haa jedhuun akkasumas banking and finance baankii fi faayinaansii fa'aa keessatti illee
gahee leencaa taphata jechuudha. Kanaaf mee leetaasii baay'ee waan tokko tokkoon ilaallu. Mee kanarraa jalqabne increased social connectivity walqunnamtii hawaasaa ni dabalaa jenna. Akkamitti dabala? Yookiin walqunnamtii hawaasaa increased godha. Digital technology makes connective easy. Makes social connectivity easy. Teknooloojiin dijitaalaa walqunnamtii hawaasaa salphisa jechuudha. Easy godha jechuudha. Salphaa uuma. Digital technology platform teknooloojiin dijitaalaa for instance fakkeenyaaf yoo fudhannu for instance jechuun fakkeenya pilaatfoormii haa fudhannu kanneen akka sooshaal miidiyaa gisee jennu eenyu faadha feesbuuk, yuutuub, tiwutarii fi kanneen kana fakkaatan akkasumas moobaayil foon bilbila harkaa etc kanneen kana fakkaatan jechuudha. Allows people to make new connection and strengthen friendly relation with other. Connection yookiin walqunnamtii namoonni people jechuudha walqunnamtii haaraa namoota wajjin make godhu uumuu fi hariiroo michummaa isaanii yookiin hariiroo friendly jechuun saahiboota biroo wajjin with other wajjin cimsuu keessatti illee gahee qaba jechuudha. Social media platform use technology such as laptop faadha social media warni fayyadamu taabileeta mobile phone enables people not feel isolate jechuun yeroo namni digital device meeshaa teknooloojii kanneen akka laaptooppii fi taabileetii fi mobaayilaa fa'aa yeroo fayyadamnu feel miirri kophummaa akka ittiin dhagahamne nu dandeessisa jechuudha. Miirri kophummaa amma namni gisee sooshaal miidiyaa ilaalu akka nama hojii jirutti waan ta'uuf miirri akkasii miirri adda namarraa bahuu san akka ittiin dhagahamne nutti dhagahama. They can allows user can get regularly update information on local kana jechuun information yookiin information taateewwan jechuun eventii taatee biyyaalessaa odeeffannoo akka qabaannu akkasumas regional naannoo international idil addunyaa idduutti yookaan taatee hawaasa tokkorra geessetti odeeffannoo yeroorraa regularly jechuun ganamoo yookiin yeroorraa gara yerootti akka update akka odeeffannoo haaraa argannu taasisaa jechuun kanaaf gisee increasing social connectivity yeroo walqunnamtii hawaasaa dabaluu jennu isa kanadha. Lammaffaan speed communication. Speed communication jechuun speedy communication jechuun saffisaan akka walitti haasofnu nu taasisa. Amma ever faster baandiin tokko fakkeenyaaf transfer of large amount of information across the world addunyaa guutuu keessatti information hammamtaan isaa guddaa ta'e dabarsuu transfer godhuu danda'a. World keessatti addunyaa guutuu keessatti dabarsuu danda'a. Make it is possible to video and audio in real time. Real time yookiin yeroo sirrii yeroo qulqullu yeroo dhugaa san keessatti viidiyoo fi audio akka hojjennu nu dandeessisa jechuudha. Akkasumas send large data files faayilota daataa guddaa akka erginu nu taasisa send akka goonu and access data from virtually anywhere in the world. Daataa jechuun daataa addunyaa guutuu anywhere jechuun bakkayyuu jechuudha addunyaa kana guutuu keessatti virtually akka arginu nu taasisa jechuudha. Kun advancing education kaanis barumsa ni tarkaanfachiisa. Yeroo kana yennugaa digital technology has become an inseparable part of education. Inseparable jechuun maal jechuudha? Kan addaan hin baane jechuudha. Jechuun paartii yookiin kutaa barumsaa kan addaan hin baane ta'ee jira. Eenyu? Digital technology.
it allows student amma barattoota studentii researchers qorattoota teachers barsiisonni to share academic information odeeffannoo barnootaa wajjin wal qabatan education related issue yookiin dhimmoota barumsaa wajjin related ta'an yookiin wal qabatan maal godhan share godhan jechuudha waliif qoodu follows the latest development in the various field guddina development yookiin guddina kutaalee dameelee adda addaa keessa jiran akka follow godhan akka hordofan isaan taasisa. Search scientific studies qorattoonni saayintifikii akka barbaadanii fi exchange idea yaada isaanii akka wal jijjiirratan isaan taasisa. And utilizing them for academic achievement. Because of advancement in the communication technology, people can now directly learn from the source easily. Akkana jechuun sababa teknooloojiin jechuun wal qunnamtiin uummanni jechuun teknooloojiin communication teknooloojii wal qunnamtii uummanni kan now directly learn kallattii directii akkuma jechuun irraa baratan eessarraa from source madda isaarraa salphatti akkuma baratan taasiseera. Using digital technology, people improve their logical reasoning. Jechuun digital technology fayyadamne akkaataan nuti logical reasoning akkamitti akka sababeessinu logical akkamitti akka yaadnu improve godhachuu dandeenya jechuudha. Yaada nuti yaadnu yaada keenya san improve godhuu generate information various concept yookiin yaadrimeewwan adda addaa ilaalchisee regarding jechuun ilaalchisee jechuu beeka various jechuun adda adda yaadrimeewwan adda addaa ilaalchisee information akka generate goon akka oomishuu nu dandeessisa. Improve communication akkaataa namaa wajjin itti haasofnu fooyyessuu barumsa keenya san akka sirnaan ga'umsaan raawwannu nu dandeessisa jechuudha. Kana jechuun simulation jechuun amma fakkeenyaaf fakkeenyonni jechuun akka for instance akka for example simulation jechuun tunundi hiika tokko qaban fakkeenyonni ilaal kan jirri fakkeenya yoo ta'e kun amma fakkeenyonni such as akka virtual online laboratory online dhaan barachuu providing access experimental learning barumsa experimentally muuxannoo akka argannu nu taasisa jechuudha. Akkasii inni sadaffaan facilitating transportation. Facilitate jechuun maal jechuudha? Haala mijeessuu. Maaliif haala mijeessa? Transportation geejjibaaf haala mijeessuu. Egaa yeroo isa kana jennu money transportation infrastructure jechuun bu'uuraalee misoomaa kan bu'uuraalee geejjibaa jechuun tiraanispoortii baay'eetu jira. Isaan keessaa kan akkam like train baabura ship doonii airplanes xiyyaarri kun depend on digital technology or rely on jechuun tun depend on jechuun kan inni irratti hirkatu jechuudha. Airplane fi doonii fi baaburri kan inni irratti relay ta'u yookiin irratti hirkatu digital technology jechuudha. Accessing timetable illee yoo fudhatu taate akkasumas booking plane xayyaara qobsiisuu yookiin buusuu xayyaara tokko booking jechuun kitaaba yoo ta'u booking jechuun buusuu jechuudha. Xayyaara yookiin pileenii buusuu often yeroo baay'ee take place online karaa onlaayinaatiin xayyaara tokko buusna jechuudha. Akkasumas amma fakkeenyaaf road vehicles asirratti yoo makiinaa jechuu beektaa vehicles jechuun makiinaa jechuudha. Makiinaan daandii yookiin makiinaan asfaaltii irra deemu kun kanneen akka makiinaa trucks makiinaa fe'umsaa konkolaataa fe'umsaa jechuudha. Kanneen akka seenotiraakii fa'aa trains baaburri can now be booked online. Via jechuun karaa jechuudha. Onlaayiniidhaan buusuu dandeenya biratti
karaa kamiin? Karaa appilikeeshinoota adda addaa various appilikeeshina adda addaatiin buusuu dandeenya. Kun garuu sarvisii uummataa yookiin tajaajila uummataatiif faastar akka ta'u akka saffisaan argatan isaan taasisa. Saffisaan akka geet godhan isaan gargaara jechuudha. Akkasumas advancing banking and finance faayinaansii fi baankii ni tarkaanfachiisa jechuudha. Advaansii godha ni tarkaanfachiisa. There is no doubt that digitalization has led to radical change in financial matter. Jechuun digitalizationii yookiin digitalizationii kun dhimma faayinaansii irratti jijjiirama raadikaal ta'e yookiin jijjiirama bu'uura akka fide there is no doubt shakkumaa hin qabu jechuudha. There is no doubt jechuun shakkiimaa hin qabu jechuudha. Maal dhimma faayinaansii irratti jijjiirama bu'uura akka fide shakkumaa hin qabu. Maarreen digitalizationii online bankingis kanneen amma online banking yeroo baay'ee onlaayinaan daleeti. Karaa laaptooppiitiin, taabileetaatiin, foon appilikeeshin yookiin appilikeeshina bilbilaa fa'aadhaan daleeti jechuudha. Baankii users jechuun fayyadamtoota jechuudha. Warroonni baankii fayyadamu now check their incoming and outgoing payment. Paymentii yookiin kaffaltii isaanii income akka godhan akka galee fi outgoing akka ba'e check godhuu ni to'atan amma jechuudha. Remotely and arrange money transfer and bill payment. Paymentii isaanii yookiin kaffaltii isaanii bakka fagoo ta'anii to'atan. Amma fakkeenyaaf ibirrii yookiin waan adda addaatiin maaltu meeqan erge miseejiidhaan akkasii bakka fagoo irraa teessee baankirraa to'atta. Kunis bu'aa digitalizationiti. Outside of banking baankii ala teenyee ilaallu dhimmoota akkama other financial matter dhimmoota faayinaansii biroo kanneen kanneen akka maali? Buying and selling currency. Currency jechuun maal jechuudha? Aksiyoona isiniin jiru qabadhaa akkasumatti. Aksiyoona bu'ii godhu bituu fi seel gurguruu jechuudha. Aksiyoona bituu fi gurguruu. And shares dealt with online. Karaa onlaayinaatiin jechuun yeroo sheer godhee qooddatan jechuudha. Transferring money between account locally and internationally are conducted using digital technology. Maallaqa akkaawuntii fi akkaawuntii biyyattii jidduutti akka addunyaaleessattis kan dabarsinu taasiseera jechuudha. Akkasumas improving health care fayyaa teenya yookiin kunuunsa fayyaa nu fooyyessuu ni danda'a jechuudha. Ammallee gaarii hawaasa keessatti dijitaal teknooloojiin qabu ilaalaa jirra jechuudha. Dijitaal teknooloojiin kunuunsa fayyaa keenyaa fooyyessuu danda'a. Amma gizee akkana jennu laaboraatoorii dhaqnee sagaraa fuunee jechuun best diagnosed nu godhuu danda'a. Meeshaa sirriitti qorannoo nurra gaggeessee adda baasuu danda'a. Dhukkubsataa tokko best diagnosed godhuu danda'a. Diagnosing jechuun qorachuu jechuudha. Akkasumas termoomeetira fa'aa harka jala siqanii yookiin harka jala siqanii oowwa ilaalan. Kun hundinuu teknooloojiidha jettaan faayidaa inni qabu. Akkasumas promoting economic growth yookiin dinagdee ikoonoomii teenya yookiin ikoonoomii teenya guddina ikoonoomii jajjabeessa. Dijitaal teknooloojiin jechuun amma waan adda addaa irra kaa'atta. Infrastructural plays a crucial role. Crucial jechuun important or essential jechuudha. Barbaachisaa. Gahee barbaachisaa ta'e taphata jechuudha. Innovationii kalaqa. Infrastructure jechuun bu'uuraalee misoomaa keenya irratti dijitaalli kun adeemsi dijitaalaa kun garmalee gahee barbaachisaa taphata. Ikoonoomii teenya illee ni guddisa. Bu'aa isaa ilaalaa jirra. Gaarii inni hawaasa keessa qabu. Don't forget. Tokko kan inni irra daddabree
akka laaltan gabanumaan isin afeerra negative implication of digital technology on citizens social life. Wanni ilaalaa jirru ammas emotionii lammiilee irratti yookiin miira lammiilee irratti osoo hin ta'in social life jireenya hawaasa lammiilee irratti negative impactiin yookiin dhiibbaan hamaan inni fidu jira yoo jiraate hoo maal fa'aadha kan jedhu as keessa ilaalla jechuudha. Dhiibbaa hamaan inni fidu maal fa'aadha kan jedhu dhiibbaa hamaa fiduu danda'a. As their positive effect on digital technology. Digital technology'n yookiin teknooloojiin digitaalaa akkuma dhiibbaa pozitiivii qabu dhiibbaa gaariin keessa jiru they are also akkasumas negative effects qaba jechuudha yookiin dhiibbaa hamaas qaba. Kanneen armaan gadi yookiin tokko tokkoon negative effect on the social life jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa hamaan inni qabu discussed below asii gaditti ni ibsina. Tokkoffaa mee asuma irratti ilaallu. Social alienation namarraa fagaachuu fida. Hawaasa irraa fagaachuu, eroding privacy, iccitii balleessuu, job insecurity, hojii irratti nageenya dhabuu, data insecurity, crime and terrorism. Crime jechuun karaa biraatiin dijitaaliin yakka heddummeessuu fi shororkeessummaa irratti illee dhiibbaa qaba. Even physical health effect dhiibbaa qaama fayyaa qaama keenyaa irratti illee dhiibbaa qaba jechuudha. Let baawwan namarraa fagaachuu yeroo namaa jechuudha. Social alienation jechuun hawaasa tokko irraa fagaachuu. Hawaasa irraa fagaachuu jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu social media yookiin immoo people to socialized there is increasingly tendency for people to socialize and communicate via digital device. Namoonni soshaalii keessatti yookiin hawaasa keessatti wal qunnamtii via jechuun karaa meeshaa dijitaalaatiin divaayizii dijitaalaatiin itti fayyadamuun garmalee dabaleera. Rather than maal osoo hin taane jechuudha. Siruu karaa real life contact wal qunnamtii jireenya dhugummaa yookiin lafarratti wal qunnamanii wajjin jiraatan san osoo hin taane rather than jechuun osoo hin taane maal real life contact osoo hin taane karaa digital device'itiin jireenya gaggeeffachuu eegaleera ilmi namaa. Kun dabalaa dhufeera jechuudha. Kun maal fideera jechuudha? Dhiibbaa maal fide inni kun? Namoonni people are continuing to become more and more impersonal as digitalized machinery replaced human. Ilmi namaa akka kophaa impersonal jechuun caalatti kophummaa akka filatee itti fufsiisu kophummaa kan akka itti fufsiisu gizee irra caalu argina. Machines replaced human. Maashinni ilma namaa bakka bu'aa waan jiru jechuudha. Dijitaalli bakka namaa bu'aa waan jiru. Fakkeenyaaf people shop online. Namni shooppii yookiin dukkaana yookiin online irraa waa bitata. Do their banking online. Maallaqa karaa baankiitti namaa erga. Lack of contact with other easy result in disconnectedness and isolation. Kana jechuun salphumatti jechuun namoota biraatii wajjin wal qunnamuu salphumatti maal godha jechuudha. Bu'aan isaa maal godha? Miira disconnectedness addaan cituutii fi isolation addaan bahuu fide jechuudha namaa wajjin akkasii jechuudha. Akkasumas jechuun social media fi people addunyaa guutuu irratti social media namaa wajjin nama qunnamsiisuu waan danda'uuf yeroo baay'ee maal fide jechuudha? Can also reinforce prejudice. Prejudice yookiin tuffii jajjabeessa jechuudha. Yeroo baay'ee nama wajjin haasa'uu dhabuu. Kanarraa ka'uudhaan lack jechuun dhabuu jechuudha. Agreementii dhabuu dhufa waliigaltee dhabuu. By giving hate speech jechuun hate jechuun dubbii jibbisiisoo fa'aa namni dubbachuu. Misinformation yookiin odeeffannoo dogongoraa namatti himuudhaan akka sagaleen amplify
echo chamber sagaleen gooyinsaa akka dabalu akka amplify ta'u nu dandeessisa jechuudha. Sagaleen gooyinsaa akka guddatee namni waliigaltee dhabu nu taasisa jechuudha. Dhiibbaa karaa garaan qaba. Mee asumaan case study tanaa ilaallu. Case study'n Qabalo has friend school out of school. He is spending much of time playing his akkasii jechuudha. Kun iddoo wanta qabu miti. Inni biraa eroding privacy. Eroding privacy jechuun iccitii balleessuu fa'aa danda'a. Dhuunfaa kee balleessuu, iccitii dhuunfaa keetii. In digital world, much harder to personal privacy and keep data safe. Jechuun digital world keessatti yookiin addunyaa digitaalaa kana keessatti personal privacy kan kee qabachuun yookiin data nageenya keetii san keep data safe, data nageenya keetii san eeguun garmalee rakkisaadha addunyaa amma jiraannu kana keessatti. There is also danger. Haala kanarratti hundaa'uudhaan wanti daanjarii ta'e sodaa hamaa ta'e jira jechuudha. Your personal data can be stolen and sold. Yeroo amma fakkeenyaaf personal daataan dhuunfaa keetii yeroo takka stolen ta'uu danda'a. Stolen jechuun yeroo takka hatamuu danda'a akkasumas soldan gurguramuu danda'a jechuudha. Yeroo kana keessatti daanjariin ni jira yookiin rakkinni ni jira. Fakkeenyaaf for instance everybody has ability to photo mobile post then post it godhuu danda'a. Namni tokko jechuun footoo bilbila isaatiin kaasee yookiin viidiyoo bilbila isaatiin kaasee bilbila isaarra qabatee achi booda post it online irratti maxxansuu danda'a. Namoonni achirraa arkanii footogiraafoonni yookiin namoonni yaada optionii controversy ta'e sirratti ibsuu danda'an jechuudha. Yaadan taaneen footoo ta'e san fuudhanii waan adda addaa isin jechuu danda'a. Kanaafis illee dhiibbaa qaba. Amma case study tana yoon si ibse Helen is user of Facebook to communicate with other people. Helen namni jedhamu kun namoota wajjin wal quunnamuudhaaf Facebook fayyadamti. She always post her news photo on her timeline. Timeline isii irratti she always yeroo baay'ee isin footoo haaraa maxxansiti post gooti. Once namni tokko she saw isii ni arge her photography used by another person. Namni biraa footoo isii fayyadame jirra arge. As akka maal fayyadame profile picture. Profile godhate jechuudha. Profile picture itti Facebook irra kaa'ate. She isii yeroo kana maal goote deleted all photo from her timeline. Timeline yookiin sarara Facebook duraan irra maxxansitu sanarraa footoo san cufaa delete goote yookiin balleessite jechuudha. Haa ta'u malee others still continued to use her photo as their picture profile. Namni san picture profile yookiin suuraa isii san ammallee fayyadamu ittuma fufe jechuudha. Continued godhe ammallee ittuma fayyadamaa jira. What is worse? These people begin yeroo kan namoonni suuraa isii arge begin maal jalqaban sending friend request. Gaafii friendummaa itti ergatan jechuudha. Her friends saahiboonnis by using her photo as profile picture. Eenyutti ergan gaa nama profile picture suuraa isii fayyadame sanitti ergu eegalan jechuudha. Akkasuma Facebook namaa banatte akka dhalaa taate namatti haasa'uunis jira. Dhiibbaa sooshaal jechuun digital teknooloojiin qabu agarsiisuu fi fakkeenya kana fudhate. Job insecurity. Job insecurity keessattis dhiibbaa qaba yookiin nageenya hojii dhabuu keessatti. Used to be that had to physically present at work to do job. Hojii takka hojjechuudhaaf duraan hojii takka hojjechuudhaaf workplace yookiin bootaa hojii sanitti physically presented. Qaamaan argamuun dirqama. But faallaa deemu garuu now amma garuu many worker tasks hojiin baay'een manii taate performed remotely. Jechuun halaala irraa teenyee hojii takka karaa digital teknooloojiitiin perform godhuu dandeenya jechuudha. Teknooloojii digitaalaatiin raawwachuu dandeenya hojjechuu dandeenya.
That means kana jechuun poor country workers. Namoonni biyya hiyyeetti keessa jiraatan ikoonomiidhaan xiqqoo ta'an undercut akka hojii dhaaban isa godha. Undercut workers hojii akka dhaaban isaan godha. Hojii isaanii maaliif jennaan humans are not needed at all for many tasks. Taaskii yookiin hojiilee baay'eedhaaf namoota hin barbaachisu. Maaliif jennaan kanneen akka kompiitaraa suutuma suuta waan san hojjeta waan ta'eef. Amma namni diraayivarii namni makiinaa hojii shufeerota jechuudha. Diraayivarii fi diliivarii job jechuun hojii namni hojii shufeerummaa qabus for instance akka fakkeenyaatti will disappear soon vehicles jechuun makiinaan dhabamuuf ta'es become automated karaa automated yookiin karaa automated amma dhufeen makiinaan dhabamtee isaanis hojii dhabuudhaaf jiraatan karaa kanaan illee dhiibbaa qaba jechuudha. Data security yookiin data eeguu irratti illee dhiibbaa qaba jechuun data eeguu irratti immoo fakkeenyaaf waan hedduutu jira information hedduutu maaliif jennaan digital teknooloojiin kun haga amount of data haga hin jaamne guddaa jechuudha walitti qabuu fi achirra kuufachuu danda'a. Fakkeenyaaf this can be private information concerning individual and organization. Iccitiin information kun private information kun iccitii nama dhuunfaa kee ta'uu danda'a yookiin iccitii mootummaa yookiin iccitii dhaabbilee ta'uu danda'a. Can be very difficult to keep this data safe. This data jechuun data kana nageenya isaa eeguun rakkisaadha garmalee nama rakkisa. Just single breach garuu yoo tartaka cabe haakarootaa yoo tartaka cabe can means vast amount of privacy information going to the hand of the criminal. Yeroo tartaka yoo cabe privacy yookiin iccitiin amountiin guddaan information achirra jiru sun karam deema jechuudha karaa nama cabse hand of the criminal. Nama yakkamaa bira ga'a. Terrorist nama shororkeessa isaa bira. Business rival jechuun dorgommii jechuudha. Warra business warra dinagdee keessa wal dorgomu. Foreign adversaries jechuun maamiloota alaa foreign ta'ee fi namoota miidhaa sirraan geessisuu danda'an fa'aa harka dhabuu dandeessa jechuudha. Akkasumas dhiibbaa hamaa inni qabu keessaa aggravate crime and terrorism. Aggravate jechuun yakkaafi crime yakkaafi terrorismii yookiin shororkeessummaa hammeessuu jechuudha. Aggravate jechuun hammeessuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf intarneeta fakkeenya fudhachuu dandeenya. Intarneet maal? Fertile ground for male violent force. Humna jechuun humna garmalee waa hammeessuudha jechuudha. Hojii addunyaallee even internationallee jechuudha. Operate jechuun hojiiwwan addunyaallee and on vast scale bakkoota baay'ee gahuu danda'udha. Kanaaf intarneetni akkam jedhamee yaama fertile ground lafa gabbattu lafa dirree qabdu jechuudha yookiin lafa misoomtu jechattee yaamuu dandeessa. Fertile ground lafa jechuun waa dhaltu garmalee jechuudha akkasitti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf this including terrorism shororkeessitoonni kun social media fa'aa fayyadaman to promote them waan saniin beekamuudhaaf beekamuu fi encourage other namoota biroo jajjabeessuudhaaf during drug dealer who use dark web to trade. Drug jechuun qoricha deelarii ta'e yookiin qoricha sammuu nama hadoochu jechuun yookiin weebii dukkanaa fayyadamuu jenneetis yaamuu dandeenya yookiin to trade daldala bootaa daldalaa inni yaamuu dandeenya. Kanaaf intarneetni drug deelariidha jechuudha. Qoricha sammuu namaa hadoochu. Akkasumas inni maxarrashaatii fi inni dhuma effect on dhiibbaa yookiin effectii dhiibbaa physical health yookiin fayyaa qaamaa irratti qabu maali? Fayyaa qaamaa irratti social meediyaan dhiibbaa qaba qaba. Maali isa yoo qabaate maali? Kajoo ilaalla. Dhiibbaa inni fayyaa namaa irratti qabu
social media and mobile device lead to physical health problem. Jechuun lead to jechuun itti nama geessuu danda'an jechuudha. Maalitti rakkoo yookiin piroobilemii fayyaa qaamaatti nama geessuu danda'an eenyuuf eenyu social media fi mobaayilii jechuudha. Mobile device technology such as teknooloojiin akka kompiitaraa, smartphone, handheld tablet, taabileetii harkaan qabatamuu danda'an taabileeta jechuudha. Can hold a person attention for long period. Jechuun attentionii yookiin attentionii nama tokkoo for long period yeroo dheeraadhaaf attentionii nama tokkoo qabachuu danda'a jechuudha inni kun. Akkas this may lead to jechuun inni kun maalitti si geessuu danda'a? A strain dhukkuba A strain jechuun A jechuun ija, strain jechuun dhiphina ijaatti si fiduu danda'a. Symptoms of digital A strain can include blurred vision. Mallattoon dijitaala kana yeroo fayyadamnu dhiphina ijaatiin wal qabatee mallattoon irratti argisiisuu danda'amu blurred vision dabalatee jechuudha. Yookiin waararri dhugga waa laaltu waararri si dhufe ija irratti. Kanaaf dry ijji si goggogu ijji garmalee si goggogu sanfaa dabalatee jechuudha. A strain may also lead to pain in other area of the body. Jechuun strain kun yoo dhiphinni ijaa kun qaamota birootillee other area bakkoota qaamota birootillee dhukkubbitti lead to si geessuu danda'a jechuudha. Qaamonni biroo san kanneen akka head mataa, neck mormaa fi shoulder gateetti kanatti si geessuu danda'a. This way karaa kanaan people use mobile device and computers may also contribute to incorrect posture. Posture jechuun dhaabbata yookiin gizee dhaabbattee waa laaltu yookiin teessee gizee waa laaltu jechuudha. Mobaayilaa fi kompiitara yeroo laaltu bootaa incorrect taate dhaabbachuu. Posture jechuun incorrect taate ammoo gizee namni waa laalu gidaara garagalfatee silkiidhaas ciisee cinaa akka sirrii hin taanetti ilaaluu san keessatti illee gahee leencaa taphata contribute godha jechuudha. Over time yeroo irraa gara yerootti this may lead to garuu dhukkubbiin inni si fidu yeroo irraa gara yerootti maali over time lakkuma bubbulluun this may lead to maalitti si geessuu danda'a? Musculoskeletal problem rakkoo maashaalaa fi lafeetti nama geessuu danda'a. Kanaafuu hawaasa irratti dhiibbaan inni qabu isa kana tokkoffaa irratti dhiibbaa inni miira hawaasa miira lammiileetti emotion of citizens irratti qabu laalle lammaffaa irratti effect of citizens social life jireenya hawaasummaa irratti qabu laalle yeroo biyya taraatti aanu yookiin viidiyootti aantu keessatti digital teknooloojiin dhiibbaa ethical value naamusa lammiilee irratti yookiin ethics naamusa lammiilee irratti dhiibbaa inni qabu laalla hangasitti nagayaan tura. Bye bye.